Yooyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayyatu jechuun jaaladha. Ashamaa harka fuunee jirra jirtu uummata qashtii ani jira galata waaqayyoo waaqayyoo taatulu nagaan qabaa waaqayyoof haa galeetu jireenyi turtii maal fakkaata simbira ana bira baay'ee gaariidha waaqayyoo taatulu. Turbeen saaminti maal fakkaata ana bira hundumti isaa bareedadha waaqayyoof haa galatu. Kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Egaa nagaa koottaanse like share godha hundi keessan yeroo comment gochuun dagatiina isiniin jira yoo namoonni baay'een badaasaa viidiyoo ijoollee Oromoo baay'ee ሼሪንግ ጎታል ለምንድን ነው ግን ሁላችን አንድ ነው ግን እናንተ ግን የኛ ግን የናንተ ሼር እናደርጋለን እናንተ ግን የኛ ሼር አታደርጉ ግን እኛ እናንተ ሼር ብታርጉም ሼር አታርጉም ምንም ችግር የለም ለምን ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ ምንም ነገር አልሆነም እኛ ግን ሰው ሼር ካድገም ምንም ችግር የለም እኛ ማለት ነው ይሄ ሞኝነት አይደለም እኛ ግን ሁሉ ነገር እናቃለን ግን ማውራት ምን ጥቅም አለ ምንም ጥቅም የለም ይሄ ዩቲዩብ ነገ ጧት ይጠፋል እኛ ሰው ይሻላል ለዛ ከፈለጋችሁ ሼር አድርጉ ካልፈለጋችሁም ተው እኔ አይጨናነቅም ይሄ ነገር ማለት ነው ለምን ሌላ ነገሩ አለ ለምን ይሄ የበለጠ እስካሁን እንትን ሰው ግን እኔ እንጃ በጣም ሁሉ ሰው ቤት ያጃለው ግን ብዙ ሰዎች ሁሉ ሰዎች ሳይሆን ብዙ ሰዎች አሉ የአንድ ሰው ሼር የአንድ ሰው ሼር አታደርጉም ለምንድን ነው ግን ይሄ ነገር የኛ የናንተ ቅን አልፈልግም እናንተም የኛ ከፈለጋችሁ ወላይ በጣም ጥሩ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው ሙስሊሙም ሆን ክርስቲያንም ሆን ይሄ ችግር እንትን አይደለም ማለት ነው የናንተ ጥሩ አመጣም የኛ ግን ችግር የለም እና ከነኒ ሲንንጀራ ዲፈመና ጎዳ yondo goggore ማለፍ የሮ ባየ ቪዲዮ ጆሎ ሮሞ ሼሪንግ ጎዳኒ የቻለ ባየ ተኮነን አርጋ ገሩ ኩን ሞ ፋይዳ ተኮን ቀብ ፋይዳ የሮ ሀራቲፍ ኩን እንደርባ ጀቻዳ ኤጋ ገራ ኢሳ ዱፌተን አዴማ ቪዲዮን ሀርቀ በደፍ ማሊ ወጀተኒ ዋይ ፍቅር ፊ ዋይ ብረሽዳ ማለፍ የወጀተኒ ንሲ dhugaa waan darbe yaadatte ruutan isaan kana walitti taraarsuun shi dhugaa dubartii cimtuudha jechaadha dhugaa baay'een isaanii garuu waan hin taane fuuldura kaawwatanii boocha faa fuuldura kaatanii fiigaa jiru jechaadha namni tokko yoo nama walitti taraarse itti deebiidhaaf walitti taraarse ta'e hin taane dubbiin akka hin babal'anne dubbiin akkasumatti dhaabatu akka jaalalli jidduu isaaniitti uumamu waaqayyoos kan nurraa barbaadu maal nurraa barbaada walii keessan jaaladha waan jedhudha jechaadha ishiidha maalittu dubbiin sagalee waaqayyoo gallaan fidha isheen kan walitti taraarsuudhatta jechaadha ማለፍ namoonni baay'ee qaawwaa bal'isu barbaadu malee akka namni araaramu akka namni tokko ta'u hin barbaadan jechaadha maali kun immoo bara keenya kana ta'e malee dur jechaadha namni tokko xiqqoo yoo wallode yeruma sana harka qaban walitti fidanii walitti taraarsu jechaadha garuu shin akka dubbattetti jaalallee waggaa 5 jette dhageeffadheera viidiyoo sana yeroo hundaan hordofaa jechaadha jaalallee waggaa 5 yoo tositees waa baay'ee arguu dandeessa ምናምን jettee jechaadha dhugaadha namni tokko waggaa 5 isaati ji'a lama jaallattanii yoo dhabdan yoo baay'ee namatti dhaga'ama baay'een keenya hin beekna waan ta'e waa jaalala kanaaf jaalalli immoo baay'ee ulfaataadha wayin biddeen isaanii miti ta'e adda baan miti adda baan immoo wallolanii daandirraallee walii goruun hin barbaachisu jechaadha lafa wal arganitti nagaa wal gaafachuu tarii ishiidha rakkate yoo itti dhufe callisee bira darbuu hin qabu ishiinis immoo isaa rakkate yoo itti dhufte callisee bira darbuu hin qabdu jechaadha maaliif waaqayyoos kan nurraa jaallatu haraara jaalala yoo wal gargaaree nurraa jaallata jechaadha maaliif namoonni baay'een lammii qomoo kana waan akkasiitti wal qooduu danda'u jechaadha waan baay'ee jira garuu bara keenya kana ta'e malee bara duraa waan akkanaan jiru namoonni hundumtu waliin jiraatu hundumtu waluma wajjin jiraatu jechaadha wal gargaaree inni qabu buna si dura jechaadha anaka akka shawaatti hin beeka akka gaarnaannaa biraatti hin beeku jechaadha nam tokko yoo daandirra deemaa sitti dhufe buna dhugaa yoo jiraatte siinii tokko keessaa qabda yoo ta'e of jalaa fuutee isa dabarsanii kennuu jechaadha akka keenyatti hin beeku akka kan nama biraatti jechaadha garuu bara keenya kana keessa otoo buddeena nyaachaa jiran yoo dabarsanii kaaniitu gadi baanitti dubbatu natti fakkaata maaliif akka ta'e garuu beeku baruma isaa ta'uu danda'a kanaaf isin immoo isin jaalalaa walitti taraarsite malee waan hin taane baay'een isaanii waan hin taane qabatanii fiiguu jechaadha maaliif nama ammeessutti kaannaa osoo gaarii goone bar gaarii turre gaariidha dhugaan isin hin jedha
qooda hamaa goon qooda waan hin taane facaafne otoo gaarii facaafne isatu gaariidhaan jedhee yaadan akka koottachaadha. Maaliif araarama isaanii keessa baay'een isaanii kan ililchanis jiru, baay'een isaanii kan gammadanis jiru jechaadha. Baay'een isaanii kan akka isaan walitti araaramanii wal wajjiniin jiraatan kan jaalatan baay'een isaanii jiru. Maaliif namni tokko jaalala waaqayyo namaa kennu waan baay'eedha waanta ta'eef jechaadha. Waaqayyo jaalala nurraa jaalata. Osoo nuti jaalala qabaanne biyyi keenya akkasitti hin ta'u. Maaliif sababni isaa osoo nuti wal kabanya ta'e, osoo nuti wal jaalanna ta'e, osoo nuti waan baay'ee walii goona ta'eeti waaqayyos kan nurraa jaalata. Silaa qaawwaan jidduu keenyatti hin dhufu. Zariidha, lammiidha wanti jedhamu kun gidduu keenyatti hin dhufu jechaadha. Akka dubbiin sagalee waaqayyootti jedhutti namni kamiyyuu tokko jedha. Maaliif namni kamiyyuu tokko. Garuu nuti immoo qaawwaa babal'isnee wal qoonnee waan baay'ee wal goona malee jechaadha. Nam tokko yoo obboleessi keenya wal lolee obboleessa keenyatti quba qabuutti kaanna malee obboleessa keenya sana araarsutti hin kaannu. Garuu waaqayyo immoo kan nurraa barbaadu araara jechaadha. Hundumti keenya mee osoo gad deebinee of ilaalleeti maal keessa akka jiru, maal keessa akka deemaa jiru osoo of ilaalleeti baay'ee gad har'a saamintiidha gara saamintiitti waan hojjechaa oolu hin beeknu jechaadha. Hin fiigna malee ishii har'aa biizinasii har'aaf kaanna malee fuuldura keenyatti maal takka dhufu hin beeknu. Mana keenya galgalaaf maal akka hammachaa jiru hin beeknu jechaadha. Maaliif namni tokko lamissaalee namni tokko ani balleessituu yoon ta'e qooda quba deemte natti qabdu qooda suura koo miidiyaarra ooftu keessaan dhuftee iddati gaarii taateeti iddati beektuu taateeti keessaan dhuftee ona gorsite nan deebi'a. Yaada keessan sirraa fudhadhee sirraa timirti fudhadhee gara koo yaada koo duraatti deebi'aa jechaadha. Yoo ati garuu isuman balleessaa tokkittii godheen suura koo 100 gootee oli gadoofaa oolta yoo ta'eeti namni sun ittuu cima malee wanta irraa deebi'u tokko hin jiru. Ittuu cima malee wanta irraa deebi'u tokko hin jiru. Garuu immoo ati beektuu taatee nama barate taatee nama rabbii keen sodaatu taatee dhaqxee karaa keessaa yoo gorsitee obboleettii keeti wanta tokkotti obboleettii koo waan hin taane irraa deebi'i. Kottu kun sin baasu jetteetu deebiste namni sun deebuu danda'a. Maaliif akkuma fiqir jettu kun addoo kana sin lamaan jidduutti hiikkata jedhee yaanne namoota gurguddoo biratti iyyuu hin hiikkata jedhee yaanne waa'een keenya jette. Garuu immoo warruma gatii hin qabne warruma xixiqqoota kana ruuttaaf mucaa sana jidduutti hiikkate jechaadha aariin isaanii kun. Maaliif yeroo namni tokko walitti araaramu ani keessa koo boqonnaa argata. Keessa koo boqonnaa argata jechaadha. Osoo namnumtu wal lolee jiru hundumtu walitti araarame baay'een jaaladha. Maaliif yoo jettanii araara kan jaalatu waaqayyoodha jechaadha. Maaliif walii keenya osoo gargaarree bakka yaaduma odduma har'a daqiiqaa 15tti wal argina osoo hin taane yeroo kamiyyuu akka obboleessaatti wal gargaara baay'ee natti tolaan jechaadha. Maaliif namni kamiyyuu akka namummaa isaatti jaallatamuu qaba, akka namummaa isaatti kabajamuu qaba jechaadha. Kanaaf hundumti keessan iyyuu waan hin taane tokko baattanii miidiyaarra fiiginaa. Dhugaan isiniin jedha. Waan hin taane tokko baattanii miidiyaarra fiigurra waan gaarii waan barumsa qabu waan nama gammachiisu baatanii fiiguu wayyaa jechaadha. Dhugaa maaliif yeroo namni tokko waan gaarii godhee waanuma gaarii argata. Yoo waan gadhee gootes waanuma gadhee argataa jechaadha. Amma yeroo darbee ilmoon haadha isaa ajjeesee jechaadha. Ilmoon haadha isaa ajjeesee ofiisaatti qumaara taphataa oolee gaafa qumaara taphatee birriin irra baay'atu ol seenee haadha isaa ajjeesee birrinaa kennina birriin qabuunna. Maaliif kun maalirraa kan ka'edha? Dhiphina sammuu keenya yookiin guddisnee yaaduu dhabuurraan fageessinee yaaduu dhabuurraan waliigaltee dhabuurraan kan ka'edha jechaadha. Amma bara keenya seenaa kana keessa otoo haati keenya kootu kanarraa deebi jettee hin kaballa natti fakkaata hin ajajamnu. Maaliif duraaf ajajamuun haadha ofii sodaachuun abbaa ofii sodaachuun duraaf. Maaliif garuu kana waaqayyoo sodaa haadha keenyaaf abbaa keenyaa nutti haa deebisu. Dhugaan akka kootti yeroo maraa jechaadha. Osoo naa danda'ame nama kam wajjin walii galee nama kam jaaladhee wajjin jiraadha baay'ee natti tola jechaadha. Oromoo, Amaaraa, Tigiree, Walaayittaa bakka nama kam faana osoon walii galee jiraadha baay'ee natti tola. Maaliif yoo jettanii bakka namni nama ta'uu isaatiin malee zarii maalii hin barbaachisu jechaadha. Waan baay'ee laala oolla barjoo miidiyaa kanarra fiigalu waan baay'ee laala. Dhugaan sin jira waa baay'ee barachaa oolla. Garuu namoonni baay'ee suma akkuma dhagaanii kan hojiirra oolchanis jiru. Namoonni baay'ee immoo dhagaanii kan irra darbanii waan gaarii hojjetanis jiru jechaadha. Hunda namaa miti tokko kan maqaa nama balleessus jira, kan gaarii maqaa namaaf godhus jira. Wanta baay'eetu jira. Kanaaf obboloota koo yeroo waan hundumaa goonu waan gaarii haa goonu.
waan gaarii agoonu waan gaarii ayaannu yoo waan gaarii yaanne yoo waan gaarii goone waaqayyoon isa nurraa jaalata. Kanaaf namni tokko hin dogoggore miti, nama tokko dogoggora isaatiin sirreessuu yaala. Yoo namni tokko immoo amma nuti shamarran yeroo maraa hin dogoggorra. Batalaa shamarran ollaan irra jirru kun xiqqoo maadaami sammuu nu fuudhe natti fakkaata baay'ee yeroo maraan dogoggorra. Maaliif akka ta'e hin beeku. Dogoggorri yeroo maraan nurratti mul'ata. Boochis duunis yeroo maraan nurratti mul'ata. Maali sababni isaa xiqqoo hin ariifanna. Baqa waanuma birriin har'a nu bitu nutti fakkaata natti fakkaata yeroo tokko jechaadha. Nufuma kootitti ofitti makee jechaadha. Hin ariifanna xiqqoo ishii. Maaliif obsa godhachuu dadhabneetu ariifanna. Obsa hin qabnu. Yeroo maraa waaqayyo obsa nuuf haa laatu. Yoo waaqayyo obsa nuu laate malee homaa gatii hin qabu. Fiiguun immoo nu ulfaata. Barichi bara dhumaati waan ta'eef yoo nama suuta jedhetu miidiyaan kana wanta bor darbuuf jennee hariifachuu wanta bor darbuuf jennee nama wajjin walitti bu'uun hin barbaachisu jechaadha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu waan hundumaarraa yeroo namni tokko nama tokko walitti araarsu isin immoo akka intini fakkeessitan waan hin taane qabatanii hin deemina, waan hin taane namarratti hin dubbatina. Namni sun yoo araarame fuula waaqayyootti baay'ee namatti tolaa jechaadha. Kanaaf waan gaarii gochuu yaalaa malee waan gadhee gochuu hin yaalina. Konkumaayyuun isin hin jira. Ani yeroo maraa dhaamsanan miidiyaa koo irratti yeroo kamiyyuu barsiisuu barbaadu jaalala. Baqa nama kam wajjin jaalalan barbaada jechaadha. Jaalala baqa jaalala jechuun jaalalli waan baay'ee of keessaa qaba. Obsa of keessaa qaba, ogummaa of keessaa qaba, hubannaa of keessaa qaba. Kanaaf namni kamiyyuu jaalala barachuun nurraa barbaachisan isin hin jedha. Amma dubbadhe keessatti tarii dogoggoree isin miidhuu danda'a. Sheeriin nuuf hin gootan jedhee jira. Hullaachuun hiqqartaa argullee ማለት ነው። ለምን የሆነ ነገር ስለማ ለዛ ነው። እንደምት ከሰኒ ኢፈመናፍ ጎዳ ላይክ ሼር ኮሜንት ጎዳ እንደገቲና ነን ፈተሻው እንደከሰን ከናፍ ገለቶ ማልፋጣ ቱርቲ ጋሪ